Nageenyi sanbadaadha hordoftoota Wabe Media odeeffannoo July 28 2021 yookaan ammoo Adoles 21 2013 akka Ethiopiyaatti kagaaf roobii qindeeffannee saniin geen namni saniin gahu ammoo na abbaasii jalqam mataa oduu har'aa isanitti himna. Odeeskeen karaa loltoonni adda naannoo Oromiyaa gara addu waraanaa biyyatti geeffamanii loltoota Tigraay booji'aman leenjii osoo hin fudhatin geeffamuu himuu isaanii fi akkasumas lol naannicha geggeeffamaa jiru irratti waan qindeeffanne qabna. Oduun biraa immoo walitti bu'iinsa naannoo Somaalee fi Affaar jidduutti mudateen namoonni 350 ol ajjeefamanii jetti. Mootummaan naannoo Somaalee gocha raawwatameef mootummaa federaalaa qeequu jira tanallee irraa waan isanitti himnu qabna. Mani murtii himatamtoota ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaan murtee balleessummaa irratti muree ture irratti murtee adabbii laachuuf kibxat kaleessatti beellamee turus murtee adabbii osoo hin kennin yeroo biraatti dabarsuu fi ABO'n mootummaan PP daa'imman dirqamaan gara addu waraanaatti geessaa jiru jechuun balaaleffachuu isaa fi odeeffannoowwan kabiraallee harkaa isaanii qabna. Odeeffannoowwan keenya yeroo yeroon akka isin dhaqqabuuf YouTube keenya subscribe gochuun nu hordofaa isaniin jenna. Am odeeskeen bal'inaan. Humni addaa Oromiyaa TPLF'n booji'aman leenjii akka hin qabne himan. Ragaan suur sagalee waliin bahaa jiruun dargaggoonni Oromoo TPLF'n booji'aman leenjii waraanaa dhabuu isaanii kan saaxilu ta'uu fi iddoo leenjii geeffamtan jechuun kan adda waraanatti geeffaman ta'uu mul'isa. Dubartiin miseensa humna addaa Oromiyaa qabbanee ambaa jechuun of ibsiti leenjii dhabuu isheetti miirri aarii akka itti dhaga'amu irraa mul'ata. Leenjii hin qabuuf malee silaa hin qabamuu yaad jedhu silaati. godina kamti dhaladhi qellem wallagga ስሜ ወንድት ነው እንግዲህ ቀበኔ አምባ ይባላል የተወለድኩ ቀለም ወለጋ ነው አለች አከምት ገራ ሎላ ከነት ዲሴንቴ አኒ በከሎላ ተውሳም ቤኩ በነ ሌንጂ ደምቱ ጀና መነ ሌንጂ ደሜ አልከንሳዲ አልከኑ ካሴ አመስ እንደምቱ ጀና መኪና ያቡ መለ ዶ ከሰረ ጦረኒ ዋንታኑ ሳኑት ማን እንቀምኑ ነው እኔ ያለች ወደ ስራ ቦታዬ የመጣው ጊዜ መሰልጠኛ ቤት ነው አመጣኝ ከደሞ መሰልጠኛ ቤት ደሞ መኪና ላይ ወጣ አለና መኪና ላይ ወጣው የት እንደምሄድ አላውቅም ከዛ ድንበር ነው አለኝ እዛ እርኮ ያለች ዱካስቴታ አሪሎ ላሱን አከሚዳ ኑካስ ነቦ ኑካስ ነ ኑካስ ነ ሜሻን ከብት ቀበምተ ከብት ቀበምተ ማን ነው ትሬዲ እንታ ሶዳዴ መነሴኔ እዛ እንዳለች እኔ ውጋ ውስጥ ነበር ምንም አልተኮስኩም ሲያዝ ደግሞ ቤት ውስጥ በቃ አዲስ ይረዱ ኳሳን በእኑ በቃ ኳሳ ተካል ግነን በእኑ እትንም እንጀቴ ተካዱ ኳሳ ግነን በእኑ መዳና ለምን ከከዳት ኩን እኮ ኮልፈን በርባዱ በር ምን እንዳለች ተማ እኔ አዲስ ነኝ እኔ ኮንቃባ ሙንቱሬ ዱኑ ሎለቀ ሰቱራ ሲጀምር ማረሚ መተኮስ አልችልም አልተማርኩም እኔ አዲስ ነኝ Dagai akan barachun barbada garafun durati dhukaasuu haala beecha barbaadu maatii kotti galuun barbaadin kolfi Haalli kunis mootummaan barcummaa isaa dheeressuu jecha leenjii osoo hin kenniniif dargaggoota Oromoo dirree waraanatti oofee rasaasaaf oolchaa jiraachuu nama hubachiisaa jedhame. Gamkaaniin dargaggoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gama waraanaa geggeessaa jiran konkolaataa geejjibaaf imala garaagaraa geggeessu sakkataa'uun dabarsaa akka jiran himame. Sakkataa'insi kanaanis saamichi uummata irraa kutuu isaanii uummanni eeruu laateen ibseera. Kanaan dur waraanni mootummaa uummata saamuun gidirsaa turuu himanii amma saamichi nurraa dhaabbate nageenyi keenya mirkanaa'aa jira jedhu kanneen araddaan isaanii loltoota ABO'n dhuunfatame. Mootummaan naannoo Somaalee haleellaa hidhattootaatiin namoonni 350 ol ajjeefamanii jedhu. Humni addaa mootummaa naannoo Affaarii fi gareen hidhattoota uguguumuu jedhamu haleellaa raawwataniin lubbuun namoota 350 ol galaafatamuu isaa mootummaan naannoo Somaalee beeksiseera. Bakkeewwan naannoleen lamaan gaafii irratti kaasaa jiran sadii keessaa tokko kan taate magaalaa Sumaalonni Garbaliisee jedhanii waaman Affaaronni immoo
Gadamaitu jedhan keessatti haleellaa raawwatame kanaan harka caalatti kan miidhaman dubartoota fi ijoolleewwan ta'uun isaanii himameera. Akka balaan kun hin raawwanne humni mootummaa federaalaa waan isirraa eeggamu hin goone kan jedhe mootummaan naannoo Somaalee magaalattii irratti badiinsi guddaan dhaqqabu isaa ibseera. Mootummaan naannoo Affaar dhimma kanarratti kallattiidhaan deebii kennuu baatus namootaan mootummaa naannichaa keessa hojjetan akka himanitti humni addaa mootummaa naannoos ta'ee gareen uguguumuu jedhamu haleellaa san keessaa harka hin qabu jedhan. Inumayyuu akka naannootti hidhannoo isaa hin eeyyamamne hidhatee kan naannoo Affaar irratti haleellaa geggeessaa jiru mootummaa naannoo Somaaleeti jechuu isaanii VOA'n gabaaseera. Manni murtii Xilaahuun Yaamifaa irratti murtee adabbii laachuuf beellama biraa qabate. Manni murtii hidhamtoota ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaan murtee balleessummaa irratti mure irratti murtee adabbii laachuuf kibxata kaleessatti beellamee turus murtee adabbii hin kennin. Dhimmichi qabate kan jiru manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi yakkaa farra shororkaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa himatamtoota sadeen Xilaahuun Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo irratti murtee adabbii laachuuf tur kaleessa kan beellame. Haa ta'u malee manni murtichaa murteen adabbii akka hin dhaqqabne himeera. Sababni immoo himatamaan tokkoffaan Xilaahuun Yaamii nammaatii bulchu ta'uun isaa akka qabxii adabbii hir'isuuf akka qabamuuf kan dur kan iyyate ture. Haa ta'u malee qaamoleen mootummaa bulchiinsa gandaa walgahiirra ta'uu isaaniitiin waraqa kan dhiyeessuu akka hin dandeenye gama abukaatoo ittisa isaatiin iyyachuu isaa abbaan seeraa dubbateera. Kanaafis beellamni biraa akka kennamuuf abukaatoon ittisa himatamtootaa gaafataniiru. Manni murtichaa iyyaticha kan fudhate ta'uu himuun Xilaahuun Yaamii waraqaa gandarraa barreessisu hanga jimaatatti mana murtichaaf akka dhiyeessu ajajeera. Himatamtoota sadeen irratti murtee adabbii laachuufis adoolessa 27 2013 beellama qabateera. Ajjeecha artiist Haacaaluu Hundeessaa itti yaadee raawwate kan jedhamu Xilaahuun Yaamii du'aan akka adabamu abbaan alangaa mana murtii gaafachuu isaanii yaadatama. Artiist Haacaaluu Hundeessaa waggaa tokko dur magaalaa Finfinnee keessatti rasaasaan dhahamee ajjeefame. Maatiin artiistichaa adeemsa amma jiruun dhugaan Haacaaluu ni baha jedhanii akka hin yaanne obboleessi isaa Siisaay Hundeessaa amma dur BBC'tti himee ture. Ajjeecha isaatiin namoonni afur kan himataman yoo ta'u Xilaahuun Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo seera adabbii yakka keewwata adda addaa jalatti balleessitoota jedhamanii murtii adabbii eeggachaa jiru. Himatamtuun afraffaan Laamroot Kamaal manni murtii olaanaa amma dura bilisaan gadhiisullee abbaan alangaa oliyyannoo gaafatee dhimmi ishii mana murtii waliigalaa federaalaatiin ilaalamaa jira. Adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen PP'n abdii waan kutateef daa'imman waraan bu'aa hin qabneef bobbaasee yakka hamaa raawwachaa jira jechuun qeeqe. ABO'n ibsa adoolessa 23 2021 baaseen gareen aangoorra jiru abdii waan kutataniif daa'imman waraan bu'aa hin qabneef bobbaasuun yakka hamaa raawwachaa jiru jechuun qeeqaa jira. Waraana murni aangoorra jiru lammiilee isaa irratti labsi ilaalchisee ABO'n yeroo garaagaraatti deddeebi'ee yaaddoo qabu ibsachaa akka ture kan yaadachiisu ibsi ABO kun waraanni akka biyyattiitti adeemsifamaa jiru waraana bu'uura heera mootummaa hin qabnee fi waraana injifachuun hin danda'amne akka ta'e gad jabeessinee dhaamaa turree jechuun yaadachiisa. ABO'n walitti bu'iinsa kan furuudhaaf rakkoon siyaasaa biyyattii karaa nagaatiin akka furamuuf deddeebi'ee gaafachaa ture kan jedhu ibsi kun ta'us paartiin badhaadhinaa mataa jabaachuudhaan waggoota sadaan dabraniif uummattoota Itoophiyaa fi paartiilee mormitoota irratti lol labsee jira yoo jedhu itti dabaluunis paartiin badhaadhinaa yookaan immoo PP'n akka waan waraanni rakkoo biyyattii mudateef falta'ettis yaaduu isaa dogoggora jechuun ibsa. Waraanni Tigray maqaa argatee haa dhaga'amu malee mootummaan Dr. Abiy biyyattii keessatti waraan sabaa fi sablammoota irratti banuun isaa turee jira kan jedhu ibsi kun waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa turan jechuunis waraana Oromiyaa, Benshaangulii fi Tigray keessatti gaggeeffamaa turan irrattis mootummichi injifatamaa jira jedhe. ABO'n ibsa kanarratti saboonni mirga isaanii falmachuun isaanii raayyaa ittisa biyyaa kan fedhii gamtokkee mootummaa eegsisuuf dhama'u dadhabsiisee humna mootummichi waraanaaf bobbaasuu qabu laamsheessee jiraachuu isaan cinaatti waraanni kun waraana lammiilee biyyattii irratti labsamee fi waraana hiika hin qabne waan ta'eef uummattoonni Itoophiyaa baay'een isaanii waraanatti akka hin amanne taasisee jira yoo jedhu mootummaanis mo'amuusaa amanuu dhiisee qisaasa kan biraa fidaa jira jedhe.
sabab kanarraan kan ka'e gareen aangoorra jiru dhiyeessii humna namaa waraanaaf barbaachisu argachuun danqaa guddaa waan itti ta'eef jecha murni aangoo qabatee jiru aangoorra turuudhaaf filannoo biraa waan dhabeef daa'imman waa'ee waraanichaa wama hin beekne fi bilchina hin qabne adda waraanatti bobbaasuutti fuulleeffatee jira jechuun gochichis yakka hamaadha jechuun qeeqa. Odeeffannoon qabatamaan kutaalee biyyattii garaagaraa irraa nu dhaqqabaa jiru akka agarsiisutti gareen PP daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gadi ta'an leenjii waraanaa akka fudhataniif dirqisiisuudhaan waraanaaf qopheessaa jir kan jedhu ABO'n daa'imman kunniin baay'een isaanii kutaalee hawaasa keenyaa harka qalleeyyii ta'an keessaa kan filataman yoo ta'an warra waan nyaatanii ittiin jiraatan argachuuf jecha hojii kophee qulqulleessuu hojii guyyaa hojjetanii fi hojii humnaa barbaadanidha jechuun ibsa. Murni aangoorra jirus hojiidhaaf mindeeffamtu jechuudhaan odeeffannoo sobaa kennee gowwoomsuudhaan gara adda waraanaa akka deemaniif dhiibbaa irratti gochaa jira. Wayita ibsa kan baasaa jiru kanatti murni PP daandii fi mana namoota dhuunfaa dabalatee mana hidhaa Amboo, mana hidhaa Daalatti yookaan immoo Sabbataa, Sulultaa fi Burraayyuu keessa daa'imman humnaan gara adda waraanaatti guuraa jiru. Akkasumas odeeffannoo maddeen amanamoo ta'an irraa nu dhaqqabe akka eerutti kutaalee biyyattii biroo keessatti haaluma wal fakkaatuun daa'imman dirqisiisuudhaan waraanaaf bobbaasaa jiru jechuun ibsi ABO kun ni addeessa. Daa'imman dirqisiisuudhaan waraanaaf bobbaasuun daba qofa osoo hin taane faallaa seera biyyaalessaa fi seera idil addunyaatti kan jedhu ABO'n waliigalteen mirgoota daa'immanii bara 1989 fi tumaan mana murtii yakka addunyaa bara 2002 mootummaanis ta'e gareen mootummaa hin taane haala kamiyyuu keessatti daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gadi ta'an hidhachiisuu fi waraanaaf bobbaasuu ni dhorka. Sarbiinsa mirga lubbuun jiraachuu fi haleellawwan bifa biraadhaan isaan irra ga'u dabalatee daa'imman hawaasa keessatti saaxilamoo waan ta'aniif seerri biyyaas ta'ee seerri idil addunyaa daa'imman waraanaaf bobbaasuu ni dhorkaa jechuun ibsa isaa keessatti heera. Dhumarrattis uummanni yakka isarratti raawwatamaa jiru kan hubachuun akka balaaleffatu kan dhaamu ibsi kun ummanni Oromoo fi ummattoonni Itoophiyaa biroo akkasumas hawaasni idil addunyaa gochi yakkaa kan dhaabsisuuf waan isaaniif danda'ame akka raawwataniif waamicha taasiseera. Maatii gareewwan hawaasa biroo fi jaarmiyaaleen siyaasaa daa'imman balaa kana irraa eeguudhaaf waan danda'an gochuu irratti akka argaman kan himu ibsi ABO kun ta'us ammoo daa'imman humnoota PP'n hidhachiiseen filatamaa waan jiraniif garee daa'imman kanniin baraaruuf hojjechaa jiruuf haalichi ulfaataa ta'uu malaa jedhe. Kanaafis ummanni Oromoo fi ummattoonni Itoophiyaa biroo gurmaa'anii tokkummaa isaanii jabeessuudhaan daa'imman kanniin gocha hammeenyaa fi cubbuu PP kanarraa akka baraaran dhaamna kan jedhu ABO'n caasaan paartiilee siyaasaa, caasaan qeerroo fi qarree bulchiinsi mootummaa ce'umsa naannoo Oromiyaa daa'imman kanniin eeguu fi baraaruuf cimee akka hojjetu yaadachiisuun cinaatti dhimma kan qorachuudhaan qaamolee daa'imman waraanaaf bobbaasan bu'uura seera idil addunyaatiin akka himatanii fi seeratti dhiyeessaniifis waamicha taasifnaa jechuun ibsee jira. Hordoftoota keenya odeessii guyyaa irraatii qabnu kanuma qophii biraatiin walitti gaddeebinutti naga keessa tura.